qottoo fi mencaa fudhattee aanaa waa takka dhageenya rasaasa zuu kudhanii na dhoyitanii eenyu baadhaa eenyu bakka buufatee eenyu bakka bu'anii asii eertiratti ergee eertiraarraa Jibuutii dhuftee maallaqni as dhuftee asii nama akkas godhaa dhuftee jedhu. Dhimma diree dhawaatti wajjin wal qabatee manguddoon filamtee dhimma kana rakkoo tana rakkoo Oromoo fi Somaalee dhufte kan inni furrajanii deemaa waan jiran fakkaataa jechuudha. Ammuma ammaan tanaa barnaa arrabsaa jiran. Ammuma ammaan tanaa barka biiroo san arrabsaa jiran. Gabbaatee uummata kana maa akkanan jenne maa akkanan jenne jedhanii lakki. Waraanaa fi waraanni ol dha'e uumaan qabu. Hawaasaa fi hawaasni ol dha'e illee uumaan qabu. Waraanni hoggaa hawaasa dha'e yoo. Boyin tana qabsoodha tun qabsoodha itti dhumna malee tana nama afurma deessanii yoo sana jeessa. Eenyu ergee qaamni itti gaafatamu eenyu. Kanaaf rabbii islaama godhee nu uume antana ittiin hin dhaadadha. Abbootii gadaa keessa dhaabbatee dhibbaadhaan abbaa gadaa islaamaati hin jaallatu. Hojjamtoota daawwattoota keenya akka jirtan nagaa fayyaadhaa kun bakka miidiyaadhaa bakka miidiyaan akkuma manduraa gartee sibiilisa turetti sagantaalee adda addaa sibiilisa dhimma garaagaraa irratti arras dhimma ajjechaa obboleettii Indoneesiyaa Ziyaatii fi dhimma rakkoo daangaa naannoo Somaalee fi Oromiyaatti wajjin wal qabatee yeroo dheeraadhaaf ajandaa ta'ee deemaa jiru. Eenyutu duuba turee rakkoon sun akkamitti uumuu dandeessee waan duubatti abbaa gadaa afran qalloo waan juu qabaa yaada isaa kana mee akka itti kanatti viidiyoo kana hordofaa. Waraabessaafin gasi darbaa yoo usuun itti waraabessaafin gasi darbaa guyyuu jetti ni booya mucaan galga osoo jiru mucaan kun guddate xiqqoo hoggaa wayyaa mucaan kun ni du'e hoggaa du'u mucaa asirii du'e awwaaluu hin dhaqqabne akka warra diree dhawaatiin warra diree dhawaa ammuma fuudhee nama awwaala malee namni biraa nama bulchaa jiru mucaa asirii du'e mucaan du'e. Mucaan deemee hin awwaalle amma gaabbiitti waliin qabamtee halkan waraabessi dhufee yuuse. Nama kana rabbii hoggaa waa dura deemu. Himaa isaatiin si barsiisa rabbiin afaan makluuqaallee. Afaan makluuqaallee. Noo anima gaafa dura achi duraas hin beeku achi boodaas hin beeku. Gaafa duraa gaafa waraana keessi baruu hin beekan. Waan oggisiitiin beeka waan oggusan dabre hin beeku. Waan inni jee dhufisan boo bineensi kun akkana jee akkana ta'an jaa akkasuma ta'anaa jechuudha. Ichi boodaas hin beeku gaafas achi durallee hin beeku. Waraabessi dhufee dhufee mucaa kana nurraan awwaaltanii guddifachaa turre isiniif gad darbine jechaa turre tiyaatiri guyyuu nuti dikeerra teenye eegaa oolle. Keenya mucaan kun nurraa darbuu hin dandeessan. Ayyuu fi dallaa. Oolcha mucaa awwaalu abadan yoo wanni gootanillee ni baafannaa waraabessi jeega. Abdii keessa. Achi akkasitti hayyuu biyyaa akkasii yaama. halli maali Haganda kanaa hayyuu miti jechuun hin qabu. Koornaa hundarraa yaammatan. yaamu gaarii Hoggaa yaammatan aboo waraabessi kana jee warri kun akkana jee. Abadan bineensa kana finnu malee jaadu yoo nu fixxanillee asii nu fixxanillee bakka biraa dhufaa jee seemmaas nutti hime mucaa kana qaba hayi hayyichi lafaa ka'eetu bakka sheekanii yeroo lafaa ka'ee haqa qabaa mucaan ka waraabessaati haa darbaaf jee mucaa achi lafaa ka'e jechuudha hagatii ganda ogaatiin keessaa dhufu. Wasidammaa jee akkanaa miti lakki jee waraabessi dhugaa haqa qaba mucaan darbinu bakka mucaa duuba hoolaa bu'aa hoolaa fidaa jee hoolaa ammaasiinis buuqii fi jiraa wajjin kannani hoolaa namaan bitu hoolaan hola hin jenne akkasii bara eenyu erge gaafa kan Ibraahimii fi wanni jiddu hoola ergeemi waan biraa re'ee maan ergin gaala maan ergin dibicha maan ergin hoola erge hoolaan himaa qaba gaala maan ergin
dibicha maan ergin hoolaa ergin hoolaan ismaa qaba hoolaa fidan hoolaa guddaa isaa fidan hayyee ni kanninaaf lakkii jiraatiin kannina qibla deebisaati akkuma namoonni godhu zabiya godha halluu irraa baasa seerumaan akka nama foon irraa baasuutti miila irraa caccabsa mataa fi halluu keessa deebisa qabrii qota awwaala foon waraabessi foon irraa jaalu waraabessi gaafasanii mataa fi miila harka nyaachuu didee jedha wanni harka namaatii fi harka miila mataa hin nyaanneef waraabessi wanni nyaanneef maal gaafasanii heeratti murteessanii hoolaa san jalaa awwaalanii jechuu mataa foon kannanii isinillee hogga waa eegatan yoo abbaa isin godhuu baate yoo hayyuu isin godhuu baate yoo arjaa isin godhuu baate arjaa utuu baate bar nama dura taa'uu hin dandeessu البخيل وتقول الله ولو كان علينا عالم وصوتات اللي بعد بخيل ليه السير بعد النت إيساك أنا أفوني أسمعه يصير ما هركا كبا هيو يصير راتي سنجيو أمو هيو بيجا خيساتيس حكا خيسة الشيخ أنت هيدي اللي خبيرات اللي دبرنا هادو بماو دعيني إيه نمني والإنجيلهم مالي والإنجيلاتا مالي في نمني وسا ما نمني وسا مال تتعاوتا مالي يونيتوني مال تهو تياتي يو قرتي خودي جنتاتي مالي ديرو نمني كفيني يعني ديرا تكوان سنين مني وان نتلك سنيتي نو سنين وان براليس ورانا في وراني وردي ومان كاو حواسا في حواسني وردي اللي ومان كاو وراني وقا حواسا ديو لا بيا غافتو اسيتي داوات بيا سيدو بردتي بيا دوانا مسدينو برا جيف تيليو هايني سومالي وصوت مولي تينو itti aansitee guyyaa lammaffaa baabbilee horii dhaqu nama 5 ifiifti dhaqanii namni 5 liyyuu hayilii irraa guyyaa sadaffaa bartaa kallama 3 guyyaan jidduu jiru guyyaa sadaffaa as dhufanii jiru liyyuu balaa qabdi jeesa nama afurma deessanii jiru liyyuu sana jeesa guyyaa shanaffaa isa dhaqan ooroo guutuu dhaqan eenyu kadhabu liyyuu hayilii nama afur irraa jeeseeti warrichi taa'u ka Oromiyaa namni tokko irraa nurraa madaa'e kadhaqe karraatu eenyu liyyuu hayilii Somaalee ifiifitti dhaqan guyyaa torbaffaa isa dhaqan doobbaa dhaqan aanaa doobbaa bulchiinsa aanaa doobbaa aanaa doobbaa asadaa bulchiinsa jeeftee liyyuu hayilii himanne poolisa waraanaan nurraa jeesee mootummaan haa gaafattuu jedha nuti isa nun dhoyne Somaaleenis nun dhoyne deebisaanan deebise asitti akka hawaasaatti yoo hawaasni kan nu dha'u taate yoo isa Oromoo dirree dhawaa jirtu kan dha'u taate afran qalloo kan dha'u taate akka heeraatti Ogaadeenii nu jidduu dhufa hayyuu Ogaadeen yookiin yoo Gadabuursii nu jidduu dhufa yookiin yoo Isaaqii nu jidduu dhufa heera qabna akkasuma waliin teenyee haasofna abadan wa isa nun dhoyne jeetiin jalaatii deemee wanni waan san godhaniif maal guyyaa sagalii isa dhaqan baaba cinaaksan dhaqan السلام عليكم درا سلام تاير درا نتي منقدو تمام خيسا خالقا قولش توكو ركو نكم ركو خيسا كم نمال وان تدرمتون جون ومن خيان ندومه خن هتو صافي إسد بني ونجرا خن أطفودني غسني أطفوده أولاني نجرا إفنا كنا دريتنا تاينا وان يانو إنكم تجتي إنكم أوته يندوم نمني خيان ندومه ورين ندومه كنا ركوتنا كمنا نغرغارا بيوجولة تانية تاتا Boyin tanah kalsoda, tun kalsoda. Itu dong namanya tanah.
Asittiin itti dhaabee abbo. Nama 15 irraa biyo fudhata kaanuu irraa biyo. Dhaga'ee biyo. Gaafa sanoo maaliif waan san godhan? Isin waan beekuu qabdan. Ulamaan keenya, ulamaan aqilaan, ulamaan beekuu. Islaama jechuun nageenya, islaama jechuun hayyu jechuun, islaama jechuun waa hunda jechuun akka rabbiin lafa nuu kaa'etti. Nama waa hunda islaama jechuun. Kanaaf rabbiin islaama godhee nu uume an kana ittiin hin dhaadadha. Abbootii gadaa keessa dhaabbateeti bara abbaa gadaa islaamaati hin jaallatu. Osoo nasin dhufini biyya faranjii irraa dhaqee hajjii godhee barii. Akkas jeetiin dhaadadhaa jechuudha. An abbaa gadaa keessa. Abbaa gadaa keessa jedha. Akkanuma kanaan jaalattu jibbitu bara abbaa gadaa keessa. Feetu gurguraa taata, feetu keessa taata, feetu waan fedhi taata. Abbaa gadaa keessa. Akkasii malee. Lafa kana hundoonni dhaqanii akka Oromoon haatee qottoo fi mincaa fudhattee Somaaleen Somaaleedha. Akkamiin nu wajjin ta'an jettee uummata kana seentee wal fixan. Saniif jecha wali sun godhama. Maali wali sun? Abbayyaa eebbifamuu deema. Asii yaa'ii kaasuuf dhagaya Islaamni haa kitaaba. Asii hoggaa yaa'ii kaasan waa'ee Abbayyaa Ijipti maal godha? Achi waan silaa godhu godha. Asii Eertiratti ergee Eertiraarraa Jibuutii dhuftee maallaqni as dhuftee asii nama akkas godhaa dhuftee jechuudha. Uummata keenyatti himneeti miilli kun kana dhukkub yeroo sanna dhukkuba miilli kun amma rabbi galanii haa ta'u gadhiine. Osoo miilli na dhukkubuuchi ka'ee dhufee hayyoota keenya waliin qabne dhangaggoogat waa'ee awwaalle waliin qabee itti hime jechuudha. Kanaaf deemanii didaa jalaa deemu akka nuti yaa'ee asii haa bu'u. Ammallee baa ayilii xiqqishoo tana abadanuma ugaas ziyaadii ugaas mustafee ka harka wal qabannee lafa kanatti qiyaamaanuu addanuun baaftuu Oromoon hanga bakee ammoo nama rafu gaaf tokko jawween tokko gaafa kanatti maskaan bineensa sadii biqilsee keessa waatu waan akka gommaatti laatera as jira osoo jawwee ta'u harkanii jira mukarraa ciranii bineensa sadii biqilsee osoo dadhabee keessa eega rasaasa saddeetiin rasaasa kilaashiin rasaasa saddeetiin dhawani hirriibaa kan jedhu. Osoo nuti hin jaalatin sanuu rasaasa zuudhaan sun rasaasa kilaashii dhawamee mijawwachi aanaa waa takka dhageenya rasaasa zuu kudhaniin na dhoyitanii hirriibaa na kaaftan baaba ammaan baa eega rabbii si fide wanni ulamaan qabde islaama jechuun qabbana jechuun islaama jechuun nagaya jechuun islaama jechuun qaruuxee jechuun beekaa hayyuu hawaa hundi argu jechuun namni islaamaa gowwaan qabu. Gowwaan islaamaa hoo birti libsii dhumtee subbaan ta'uu maaliin islaamni gowwaan qaba beey magan hin qabu gowwaan islaamaa hoo birti libsii dhumtee subbaan ta'uu erbuun ta'u ormiyaat garaneessa birti libsii erbaan ta'uu asiyyoo jibritti keessa hidhaniyaa ulamaan gowwaan akkasii jedha ulama islaama jechuudha islaamni aakhira wanni dan sini mutum sini ha wanni taatu ammoo yeroo dhaqqabdani Dr. Abijis waan duuniin qabu nama hunda arrabseetu osoo waan inni dalaguuf arrabsani anillee ammuma ammaan tanaa barna arrabsaa jirani ammuma ammaan tanaa bar kabiiroo arrabsaa jirani gabbaatee ummata kana maa akkanan jenne jedhanii lakki akkiniin ani itti baradhe atin itti baradhe sammuu nama bulchi malee arrabaa nama bulchiini fitti dhiyeessuu malee fageessiidhiini kanaafuu namallee dabaladhaa baaba haqaan guddoo nu gaafitti jedhani isiniitu ka'ee warqaa fudhatee rabbi siriyaalaaf akkanuma deemtee Dr. Abiyyi dhiifama nuun godhi ba'u nuun badii balleesse yoo hajachuu teessi taate malee ookisni fixa dubbii uummanni Oromoo illee ni fixa
isaan dubbate no more. Adaba ilaalee barataa. Faransaay dhugaa amma nuti yoon fakkeenya amma niin qaba jee yoon asii Jibuutiitti itti ergema. Faransaay asii jiru fuchi xayyaaraan Keeniyaadha. Waan qotii damahaa tiri. Hin jirtu akkas jechuun hin jirtu. Kanaafuu isinirraa qeeballee dhiifamaa dubbii isinii dheeressuu fi yoo dabalatan hayyoota sheekotaas dabaladha. Ammoo daratti dhugaa himaa. Namni dubbii waan kana yaadu yoo ni narraa Oromoon kan isin tuutu taate asitti ayyaamee daddacha kanatti namni tokko isin tuutu taate. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akka viidiyoo kanarraa agartanitti dhimma diree dhawaatti wajjin wal qabatee manguddoon gartee gama ulamaati yookaan immoo sheekotaarraa filamtee dhimma kana rakkoo tana rakkoo Oromoo fi Somaalee gidduutti kan inni furrajanii deemaa waan jiran fakkaataa jechuudha viidiyoo kanarraa akka agartanitti. Ulamaan kun dhiiroo eenyu faadhaa sheekotiin tun eenyu faadhaa eenyu bakka buufatee eenyu bakka bu'anii eenyu ergee qaamni itti gaafatamu eenyu waan jiru gaafii ta'ee ka'uu danda'a jechuudha. Gaafilee kana maleedhaas manguddoon kun hangam deemuu danda'anii gartee bu'a qabeessummaa manguddummaa tanaa hangam takka waan jiru akka viidiyoo kanarraa agartanitti nutis sagantaa itti aanu walitti deebina. Hangasuu viidiyoo keenya laayik, sheer, sabskiraayib godhaadhaa waliin ergaadhaa. Hawaasa biraan gahaadhaa sagalee uummata keessanii ta'aadhaa hedduu galatooma.